Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota chaanaalii Maammishaa TV akkam jirtan nagayaa fayyaa keessanii nagayaa fi jaalalli kiyya bakkuma jirtan maratti isin biraa gosa jira kan daawwachuu jirtan chaanaala keenya Maammishaa TV. Akkuma beektan namoonni kan warri YouTube irratti waliin hojjechaa jiruu fi namoonni YouTube hojjechaa jirtan akkasumatti ammas hordoftoonni YouTube hundi keessanuu salaamanni keenya irra deebiidhaan bakkuma jirtan maratti onni irraa kan burqee isin biraa ga'u isin jenna. Namoonni chaanaalii kanaaf maammilan ta'e yookiin namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan jalqaba irratti osoo gama keenya hin seenne subscribe bakka jettu kana subscribe godhuudhaan mallattoo diimaa san addeessuudhaan maammila keenyatti dabalamaa isin jenna jechuudha. Akkasumatti ammoo maammiloonni keenya yookiin hordoftoonni keenya kan hanga ammaan wajjin turtan thank you very much ammallee nagayaa fi jaalala keenya wajjin nu wajjin turaa isin jenna jechuudha. Deebiidhaan galata nu biraa qabdan jechuudha. Haa ta'uutii har'aan tana Maammishaan maal qabatee dhufe? So har'aan tana wanni ajaa'ibsiisaa fi kofalchiisaa waan ajaa'ibaa takka isin qabannee dhufne jira jechuudha. Wanti haaraan qabannee dhufne kun maali jettanii yaaduu dandeessan? Maal isin qabannee dhufne? Maammishaan eenyu? Who is Maammishaa? Gaafiilee takka gaafiilee gaafatameef deebii gaggabaaboo tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Gaafiilee ani gaafatameef deebii isiniif deebisuudhaaf dhufee jira jechuudha. Who is Maammishaa? Maammishaan eenyu kan jedhu gaafiilee takka hanga gaafii firii 7 yookiin hamma 8 takka ta'anii gaafatameef deebiilee gaggabaaboo ajaa'ibaa takka isinii deebisa jedhee qabadhee dhufee jira. Hanqasitti nafaana turaan isin jaa. Wow, haa ta'uutii har'aan tana gaafiilee gaggaafatame gaafiilee kanaaf deebii bareedaa yookiin gaggabaaboo tokko kan isin bohaarsu, kan isin bashannansiisu, kan isin barsiisu. Akkamitti namni tokko self introduction mataa isaa yookiin ammoo of ibsuu akka itti danda'u. Fakkeenyaaf ammaati eenyu yoo isin jedhan akkamitti akka of ibsuu dandeessu asumaan barnoota irraa fudhachuu dandeessan jechuudha. Isiniifis namoonni beeknee fi namoonni beekanis asumaan muuxannoo isinii akka ta'u abdii guddaa qaba. Hanqasitti nu faana turaa. Mallattoo subscribe godhuu hin dagatinaa isin jenna. Hordoftoota kiyya like illee hin dabalatinaa. Akkasumatti ammas namoonni hordoftoota gurguddaa qabdan ammas nama isin hordofu guruupii keessatti yookiin bakkoota adda addaa qabdan viidiyoo kana share godhaa. Saahiboota keessan obboleewwota keessaniif share godhaatii akka nuti fayyadamnu akka chaanaalii keenya kun guddatu godhuun ni dandeessan isin jenna jechuudha. Deebinee ammalleedha. So gaafiilee keenyatti haasennu gama gaafii keenya haasennu jalqaba irratti gaafii keenya seenuudhaaf tokkoffaa irratti Maammishaan eenyu yookiin Maammishaan maqaan isaa guutuun eenyu kan jedhurraa kaana jechuudha. So who is Maammishaa kan jedhu tokkoffaa irratti maqaan kiyya guutuun ani Maammishaa Tiibtuu abbaa chaanaalii Maammishaa Tiibtuuti. Maqaan kiyya guutuun eenyu jedhama? Eenyu jedhama laata? Mee beeka? Eenyu beekame? Mee namni beekamu koomeetti jala kaa'aa. Namni beektan maqaa kiyya guutuu namni maqaa kiyya guutuu beektan koomeetti jala kaa'aa isin jedha. So maqaan kiyya guutuun eenyu jedhama? Muhammad Abdallah Bushra jedhama. Muhammad Abdallah Bushra jedhama. So akkasumatti maqaan kiyya guutuun Muhammad Abdallah Bushra yoo jedhame maqaa qofa osoo hin ta'in Maammishaan eenyu eessatti dhalatee eessatti guddatee itti gaafiinsa kana irraa hirraan fardii gaaficha bal'isee isin deebisu. Maammishaan eenyu eessatti dhalate kan jettuuf Maammishaan maqaan kiyya guutuu Muhammad Abdallah Bushraa jedhama. Kan dhaladhee guddadhee godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu keessatti dhaladhee guddadhee hanga ammaatti aanaan kiyya aanaa Gooroo Guutuu jedhama jechuudha. Araddaa Mardhisaa Jaalalaa keessatti kan hin dhaladhe jechuudha. So Maammishaan eenyu? Maammishaan mee Maammishaa jecha tokkoon ibsi yookiin Maammishaa akkamitti ibsita kan jedhu jechuudha. Gaafiin ta'antu okay Maammishaa akkamitti ibsa laata? Wow of faarseetu maal ibsa gaa? Maammishaan eenyu yoo naan jettaniif Maammishaan eenyu akka ta'e of faarsee isin ibsa. Qaceellotti of faarsee if dhaadheessee isin hima. No hin ta'u akkas. Maammishaan eenyu akka ta'e hojii isaatiin madaalee maal gocha isaatiin madaalee Maammishaan eenyu akka ta'e isinitti himaa jechuudha. So Maammishaan eenyu kan jettaniif Maammishaan mucaa sabboonaa, mucaa hojiin boonaa, mucaa hojiin tuffan kan naman tuffan kan kaayyoo isaatiif
halkanii guyyaa carraaqee kaayyoo isaa galmaan geechuudhaaf sa'aa 24 osoo rafni kaayyoo isaa galmaan geetudha jechuudha maamisha jechuudha. Okay, akkasitti of beeka. Ani akkasitti of beeka. Ammas kaayyoon kiyya akkasuma jechuudha. Nama sa'aatii 24 kaayyoo isaatiif tattaafatudha jechuudha. Nama daqiiqaa 10 iddoo isaa yookiin sa'aatii isaa waan hin taane irratti hin dabarsine. Waan hin taane yeroo jennu wantoota adda addaa waan isarraan eegamne keessatti yeroo hin finne yeroo isaa bakka barbaachistuu fi bakka isaan maltu keessatti kan dabarsudha jechuudha maamisha jechuun. Akkasitti of ibsuu akkaan danda'u abdii guddaan ofirraa qaba. Maaliif jennaan hojii kiyyaan of madaalee gocha kiyyaan of madaalee kan hin of ibsedha jechuudha. Lammaffaa irratti gaaffii lammaffaa irra gaafatame maamisha jaartii qabdaayii laata. Dhiiroo akkamii fakkaadha dhiiroo nama jaartii qaba fakkaadha wallahi miskiina wallahi laata nama jaartii maamishaan nama jaartii qaba fakkaata dhiiroo laata I don't know. So gaaffii bareedaadha, gaaffii baay'ee bareedaa fi barbaachisaadha. Maamisha jaartii qabdaa maamishaan jaartii qabu jaartii hin qabu completely hin qabu garuu fuula duratti qabaachuuf ta'a. Fuula duratti amazing akka qabaadhu abdii guddaa ofirraa qaba inshallah yoo rabbii kiyya biraan taate jechuudha. Kanaaf ammaaf single, I am single every time you is single. So ani ammaaf yeroodhaaf jaartii hin qabu jechuudha. Asumaan namoonni akkasina godhuu barbaadan yookiin qarxam nama godhuu barbaadan isiniin jedha. So ingiliziin nama jaartii qabu fakkaadha laata dhiiroo tarii fakkaachuu danda'a dhiiroo meeliin fakkaadha dhiiroo fakkaachuu danda'a amazing. I don't know namni beektaa yeroo si hubatu tarii fakkaachuu dandeessa fakkaattee argamuu dhabuu dandeessa. Kanaaf yeroon fakkaadhu tarii yeroon laala fakkaachuu danda'a. Kanarraa na gaafatan fakkaata gaaffii kana. Okay, gaaffii itti aantu maamisha barnoota barattee jirtaa? Maamisha barnoota barattee jirtaa? Yaa barnoota baradhee jira. Barnoota akka ajaa'ibaa baradhee amma kunoo barsiisaa jira jechuudha. Baradhee barsiisaa jira jechuudha. Barnoota baradhee barsiisaa jira jechuudha. Amma yeroo ammaa tana keessatti barsiisaa jira jechuudha. Maamishaan nama yeroo isaa jireenya isaa barnoota irratti dabarsee yeroo ijoollummaa isaarraa kaasee yeroo of baruurraa kaasee umrii isaa hanga amma guyyaa irraan tanaa kanatti barnoota irratti dabarsee yookiin ni danda'ama. Barnoota faranjiin maal jetteen barnoota yeroo jennu jiraachuun barnoota. Fakkeenyaaf amma ani hanga ammaa irra guyyaa kana today guyyaa irraa kana jirutti barachaa jira. Stop learning because life is never stop teaching. Maal jechuudha? Barnoota hin dhaabinii, barachuu hin dhaabinii hanga guyyaa jirtutti. Maaliif jennaan jiraachuun mataa isaatu barnoota. Guyyaan irraan tanaa dabarsitu kun iyyuu barnoota waan ta'eef never stop learning because life is never stop teaching jettee faranjiin. Kanaaf hanga guyyaa irraan tanaa kanarra barnootaan dabarsaa jechuudha. Umrii kiyya guutuu barnootaan dabarsaa jira. Ammallee barnootaan dabarsaa inshallah. Barnoota na fayyadu, kan biyya tana fayyadu, kan addunyaa tana fayyadu, kan lammii biyyaaf ta'u, kan naaf ta'uun akka dabarsu abdii guddaa ofirraa qabaa jechuudha. Akkasiin jedhama maamishaan baratee jira. Warra maamishaan baratee jira jettan akkasii baradhee kun amma yeroo ammaa tana kanatti barsiisaa kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa aanaa meettaati. Maamishaan akkasitti namni hin beekne akkasitti hubachuu dandeessanii. Inni biraa maamishaa hanga ammaatti online kana gubbatti nama meeqa janajjantee jirta? Wow. Hanga ammaatti maamishaa online kana irratti nama janajjantee gaaffii I don't know beeku kun nama kana hunda walumaan asirraa garuu beeku namaan janajjanee fi namaan dhiisan beeku jechuun janajjanu jechuun hiikaa qabaa beekta. Janajjana jechuun maaluu akka ana yaadutti akka ana hubadhutti janjanaadha bakka jechuun janjanaa jechuun waan hiikaa hin qabne na fakkaata. Akka kiyyaatti tarii hiikaa biraa qabaachuu danda'a. Akka kiyyaatti ani janajjanaa naaf meaningless yookiin hiika dhabeessa yookiin waan hiikaa hin qabne takka jechuudha. Janajjanaa naaf maaliif jettan
Janjana jechuun yeroo dabarsuu na fakkaata. Nama hojii haasofte yeroo dabarsuun anaa fi hiikaa waan hin qabneef nama hojii haasee jira. Namoota hedduu kana barnootaaf waliin haasee waa irraa barachuuf waa barsiisuuf waan adda addaatiif waliin haasofni. Haa ta'u kun janjanaa yoo jedhame jina jira. Nama meeqa caccabsee jira online kana gubbatti. Nama meeqa xabbasee jira, nama meeqa boochisee jira, nama meeqa na boochisee jira jechuudha online kana gubbatti. Online kana gubbatti namoota hedduu wal barta. Keessattuu namoonni YouTube, Facebook, TikTok wantoota adda addaa hojjetan wanni yeroo baay'ee ni beekani. Online kana irratti namoota hedduu wal barta, namoota hedduu baratta, namoota hedduurraa fakkeenya fudhatta, namoota hedduurraa gorsa fudhatta, namoota hedduurraa waan takka jechuun waan fuula duraa barta. Kanaaf ani nama baay'ee hojii haasee dubartiis haa ta'u dhalaas haa ta'u janjana nama meeqa jantee jirta kajoo takka 2 3 4 5 jedhee allimmeetiin maaliif jennaan ilma namaa kamiyyuutu waliin haasee ilma Oromoo kan ta'e kan afaan Oromoo dubbatu wajjin haasee irraa barnoota baradhee kaanis barsiisee hammaan danda'utti barsiisee waliin jiraachaa waan jiruuf janjanee jira jechuudha. Nama janjanaa jechuun isa kana na fakkaata nama wajjin haasofitee jirtaa jechuudha na fakkaata. Haa ta'uutii garuu nama meeqa jaalattee jirtaa jedhee gaafii san abbichi na gaafate san osoo sirreessee itti cabsee himaaf arra. Garuu amma gaafichi waan akkasii hin gaafatamini gaafii san dubbachuu barbaanne jechuudha. Gaafiin itti aantu bishaan ati maaliif YouTube irra maaltu si fidee? YouTube siif maali? Gaafii jettuudha. Maamishaa YouTube siif maali? Kan jettu deebii ajaa'ibaas ni deebise. Yaa Habiibooche, yaa Isbooche, yaa Uummatooche, ani YouTube anaaf iddoo daldala yookiin iddoo barnootaati. Anaaf kolleejjiidha. Kolleejjii leenjiiti jechuudha anaaf. Kolleejjii leenjii yookiin kolleejjii barnootaati YouTube anaaf. Akkasitti hubadha. Garuu don't miss waan isin irraanfachuu hin qabne. YouTube maaltu gama YouTube si fidee yoo jettan YouTube ani ilaalee iddoo fakkeenyaaf amma gaafa aniin online kanarraa waan takkayyuu hin beekne tokko jechuudha. Wantoota adda addaa sarchii godha ta'e barnoota adda addaa kana sarchii gaafa godhu naaf ba'a. Akkamiin naaf ba'a? Websaayitiiwwan adda addaa jira naaf ba'a. Fakkeenyaaf amma taa'ee pilaantii afran jecha pilaantii jedhu kana eessarraa argattaa Google irra pilaantii jettee barreessita. Definition isaa yookiin hiikaa isaa jira argattaa. Definition isaa kana gaafa pilaantii sarchii godhu online kana gubbaarra jechi pilaantii jedhu kun caqi jira. Eessaa akka dhufu waan kana tingi godhaa ture sammuuti jetti. Eessaa dhufa jechi pilaantii jedhu kun eessaa dhufee eenyuutu waan sana jira naa kaayee jedhee yaadaa ture sammuu kiyya keessatti. Okay, sii galee hanga hangasitti understanding yookiin hubannoo akkasii qabaachaa ture jechuudha. Kazaa gaafa pilaantii sarchii godhu naaf dhufa barreeffama naa dhufa viidiyoo naa dhufa yeroo sana. Viidiyoon kun kan naa dhufu kan namoota waa'ee warra pilaantii irratti yuutuubaroota warra waa'ee pilaantii irratti dalagan achirra Google wajjin wal qabsiisanii kaampaaniileen Google, YouTube, Play Store, akkasumatti AdSense, YouTube akkasumatti mas Google Photo kaampaaniileen kun kaampaanii tokko hidhate liinkii tokko warra hojjetu jechuudha. Hidhate tokko warra hojjetu kaampaanii tokko waan taateef yeroo ati waa'ee Google keessatti waa'ee pilaantii sarchii gootu viidiyoo waa'ee pilaantii hojjetan kamiyyuutu achi sii bahu jechuudha. Achirraa sii bahu. Kana taa'ee tinki godhaa ture. Eessaa eenyu waan kana naa deebisee viidiyoo kana eenyu hojjete pilaantii eenyu deebisee jecha kana tinki godhaa ture yaadaa ture jechuudha. Maaliif namni tokko yoo waan xiinxaluu hin dandeenye sammuu keetitti yoo waan tokko if gaafachuu hin dandeenye deebitee waan tokko hojjechuu hin dandeessu addunyaa kanarratti. Abbaan kamiyyuutu maamishaa YouTube waan hojjetuuf anis YouTube hojjedhee lafaa kaatee yoo baruu ol kaatee hojjette abbaan barbaade YouTube hojjechuu hin danda'u. Akkasitti hubadhu. Kanaaf akkasii yaadii gama YouTube kan hin tureef okay viidiyoo kana namoota dhuunfaa akka hojjetan jala deemee baree jechuudha. Namoota dhuunfaa viidiyoo namoota dhuunfaati. Akkasuma weebsaayitoota nama dhuunfaa jala akkasuma jechisan naa dhufe waan ta'eef ani deemee waan kana namoota baratan hedduu gaafadhee ture. Namoota baratan namoota dandeettii guddaa qabu gaafadhee ture. Garuu namoonni sun yeroo san naa deebisuu hin dandeenye gaafisan. Maal naan jedhanii ammallee yaadadha. Waan akkanaa godhuudhaaf teeleedhaa wajjin walitti hidhachuu qabda. Minaamin asoo jechuun minaamination haajoosan asoo akkasii tokko naa deebisanii. Kazaa ani abdii murree deebi'ee bilbila smartphone bitadhe. Osoo smartphone bitatanii kana jecha kana jechuun smartphone gaafa jennu latest hawwii wayii qaba gaafa san keessatti hawwii kana fayyadamee akkasuma wanta jira. Eegas booda bilbila Samsung A2 Core kan bilbila san bitadhee bilbila saniin eegaan gaafa bilbila san banadhu email banachuu baradhe jechuudha. Email banuu baradhe
ከዛ ኢሜል በሮ ኤጋን በረደ how to video upload ከጀው ኢንተርኔት irra ሰርች ጉዱ ይላሉ ይገለ ቪዲዮ ከመት ኢንተርኔት irra ገለክሰ ዋንጅሉ ዲቢ ኢልመ ነማ ከነራ የሮ ሰንቲ ዋን ደቢፍ ሎካል irra ኢንተርኔት irra ቢየ ሰርች ጉዱ ይገለ ከዛ በርኖታ ዳዳር ከደች አችማን አኒስ ዋነ ከናከና ሁማ ይነሱ አኒዮ ማልቱ ነዳንጊስ ዲሮ ዋነ ከናከና ፈረንጂ ብቻ ዩቲዩብ ይወጅታ ዋንጁ ሰሙት ይቲንግ ጉዱ ይገለ ኖ wanni kun kan namoota hundaati jedhee understand godhee barnoota isaa baradhe yaafii kiyya maamisha YouTube siif maal akka jiru asumarratti deebisee jira jechuudha. Gaggabaabsee yoon deebise YouTube anaaf dirree barnootaati, dirree beekumsaati, dirree kuusaa istoorii lammii boruuti jechuudha. Kuusaa istoorii lammii boruuti jechuun kuusaa meemoorii kiyyaati jechuudha. Meemoorii kiyyaa wantootaan hojjedhu kamiyyuutu anaaf meemoorii yookiin ashanti life namoota ganaa dhufaniif barnoota akka ta'utti madda histirii akka ta'utti anaaf kana akkasumatti sadaffaarratti yuutuubni anaaf ammaaf illee ta'uu baatu fuula duratti iddoo daldalaa yookiin bakka galii wayii irraa argadhu madda galii xiqqaa wayii tokko akkanaa akkasitti yaadaa jechuun madda galii jedhee yaadaa jechuun yuutuubiin anaaf yeroo muraasa booda yookiin yeroo takka booda beektaa wanni kun hojjettu malee hojii isaa galmaan yeroo hojjedhutti yeroon hojjedhetti anaaf iddoo madda galii xiqqaa wayii haa taqqaatu haa guddatu iddoo galii naaf ni ta'a jedhee yaadaa jechuun sadaffaarratti akkanatti ibsaa jiru yuutuubii.